السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تكينيا أتي كان تيبي كيسانا لا جرتو ديرة تئنا دبرتي تئنا شيكة تئنا بيكا ولا لا أبا في تتئي أفانك يكنا كان أجها جرتو غافي تقصي غافلا غافي كلتش منا كيتي وكين أفبرت يروه الدو مبالك كيسة تلي ما تنفتشو قبضو قلبي كيسة تلي بريسو قبضو غافيتشي ماذا سيخسر العالم بموتك الدنيا كل دو أكيتي ما دبا يو أتي دنيا تنركاتي دو تفكينيا هر أتي مقالا كيس جرتو سن مقالا تكو مقالا تكا جرتتا قدا جرتتا إدو اتدالتك إدو جرتو سن الرايو دوتي سبب دو أكيتي أمني ما دبا درا درسو وانت سيقلوك أبو جلق أبرتي دلوني اتدالتك داتشي كنا نفتي داتشي كنا يو عند بالي يو داتشي كنا وإدائن دوت أتي الدنيا تنرى ديمت اللي هما نرئيسو دلو تجتشون دلو تقراها لكي سابهني ميتي دلو تجتشون دلو تسينا أمتا دلو تتئانوف داتشي تناب سينا تقول فكاهني دا هدونا ما دلت قرون لقيني فكينيا فأكا الدنيا دي نما لب ونجرو نما تقول فكينيا سني هكاو دكتور ذاكر نايك مقال إسا قوتون دكتور ذاكر عبد الكريم نايك عمري نساء برنا وقاش انتمي سديف أفوريف ديما دكتور ساكر وقاس الدوما دورة داتشيت أنا قبت بيكم سببني إسا يرو سنتي بوا أمته بوسة تكون قب الدنيا كان بوا تكون بوفني دلتشو إسان دقين الدنيا إذا دلتشو لقادا قراها لكي سابه أسنتان أقوم في مطنو قهي في دندتي إله العالمين ربي قدت سيكن سن قبتي أمتك كيتي حواسك كيتي أمانتي كيتي الدنيا كان أفسيناتك وحجته قفان الدنيا سبيت الألتشوكي قرينا ما أكما بيتا حتى إبالو الدعاء لنجد النانو كينيا أنتو دعاء جدي والغافة نم مجاتكم بيتو الإيرا إنبيكوان كهوچو قراتشو قدت إنبيكوان نانو كنا كافي كنا بنا دوغا إنبيكوان كأولا كسي قالوا إنبيكوان مجاملتو أولي جرا كينيا لا دلتشو إساء الدنيا والين دقايني في دو إساء واللالتي مجان درانو نما إساء أولو لبا فسيأتش ديما مالي دو أما ترويفا كيس جرا بو أمتا براتين بيكا مباراتي بيكم سمتان إساء متا براتي بيكم سبي يجارو سنتان متا فكريت إن تلت تكنولوجي تيوان هراوا إذا وسنتان متان إساء ما إني متا ريفينسا قفا بيك الشي mana rifeensatti birrii 30 irraa argata rifeensa irraa hadanii bu'aan mataa isaa rifeensa qofa biqilchu mana rifeensaa dhaqee birrii 30 namaa kafalee hagasan birrii 30 birrii 50 kafalee rifeensa irraa hadu bu'aan mataa isaa kanuma mataa nama garii yoo mataa akkasiitiin ka jiraataa jirtu taate du'aa fi jiruun keetillee wal qixa ati waan jiraattuuf yoo hin qabne waan duutuuf hin qabdu garaa keenya buddeenaaf daabboon guunnee mataa keenya kijibaan guunnee afaan keenya oduudhaan guunnee barumsa tokko osoo baranne ogummaa rabbi nuu kennuuf keessaa baafne ummataaf dachee kanaaf dhalootatti aanuuf seenaa tokko osoo lafan kenne duniyaa tanarraa yoo deemne wallaahi reeffi kennallee gaafa siree san gubbaa bahuun ulfaata reeffi nama seenaa osoo hin dalagin du'een ulfaata qabriin isaa sun hin ulfaatti wallaahi lidhaalik jara keenya yoo akkana jedhu waan guddaa hojjedhaa miti homa harkaa qabdan san namni waan harkaa qabu darbate sodaataan jedhamu jetti oromoon hoyta mammaaytu ogummaa rabbi sii kenne dandeetti rabbi sii kenne san of keessaa baasi bu'aa qabdu waan silaa bu'aa qaba jettee biyyaaf yaaddu saniin waan tokko hojjedhu gaaf tokko fiixa baata waan ta'eef garuu waan tokko sii himu aduwwiin guddaan dachee kana gubbatti ilma namaa sakaale tokko eenyu beeyta ilmuma namaati namni si sakaale tokko eenyu beeyta addunyaa kana gubba shayxaana durallee nafsiyaateetti simatu ofii of sakaale ofumaa ofitti aduwwii ta'e fakkeenya seenaa sanii tokko isin yaa himu Ameerikaadha lafti hayyuu tokko ture Ameerikaa keessa yeroo dheeraadhaaf leenjii kennaa ture gaafa tokko erga leenjii kennee booda waraqaa tokko maxxanse waraqichi maxxane maal jedha nama akka isin seenaan daleen akka isin bu'aa dhalootatti aanuuf bu'aa tokko hin buufu dachee tanaaf taarika tokko osoo lafan kenne faana wahii kan namni ittiin si argu ittiin si yaadatu tokko lafan kenne akka ati san hojjenne si sakaale tokko du'e nama san osoo awwaallee lafa jalan fageessine reeffa nama sanii ilaaltanii kottaa jedhe
borsa'aatii akkasii irratti galma akkasii koottaa jedhee magaalaa Ameerikaa keessa maxxanse. Namuun dhaga'e dubbii nama cinqu simaa cinqaa jira ta'a amma. Eenyu namni sun? Kun xayyaaraan, kun sayyaaraan, kun baaburaan homa qabuun namuu fiigaa dhufee galma seenee guute. Sagantaan ni eegale. Sagantaan ni eegale. Girdoo saaqaniitii sanduuqa reeffi sun keessa jiru as baasan. Namuu teessoo guutee taa'aa jira galma keessa. Innin sagantaa gaggeessu maayikii qabatee namuu tokko tokkoon koottaatiin reeffa kana daawwadhaa jedhe. Namuu fiigaa dhufee gara sadarkaatti ol bahee yoo inni achi deemu sanduuqa kurree irraa banan. Kurree irraa bananii yoo inni keessa gallaalu sanduuqa keessa reeffi hin jiru. Reeffi tokko hin jiru. Wanti sanduuqa keessa jiru daawwitiidha yookiin mastawaati. Namtichi waan asii gallaalu eenyuun arga? Ofuma arga namtichi. Eda'anaa jedhee nama achuma deebi'e. Kunis fiigaa dhufee gad ilaala. Yoo as gallaalu ofuma arga namtichi achi keessa reeffi hin jiru. Maal jechuu barbaadeeti seenaan kun? Reeffi of sakaalee reeffa ta'e osoo reeffa hin ta'in osoo du'ee reeffa hin ta'in ofuma of keessatti du'e osoo qabrii lafaa keessatti hin awwaalamin qabrii qaama ofii keessatti awwaalame naannoo fi ganda jiru sani qofa keessa gad awwaalamee namni sila addunyaatti osoo ol bahe addunyaa kana hoogganuu danda'u marti. Ani yoo waa hojjedhe amma booda nama hin ta'u baradhee galman gahu tiyyatana rabbiin rahmatana haa godhu irraa sabbare jedhee kan eeksii ofirra kaahee zeeratti of deebisee eenyuun isi malee si namni reeffa ofitti of sakaalee akka seenaan hojjenne bu'aa biyyaaf hin buufne of sakaalee eenyuun kamaratee taa'ee oduu qofa of haasaa qofa of sima ofirraa mulqii ka'ii uffata gaflaa kana hojjedhu seenaa in dandeessa waan ta'eef يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه رسول ربي عليه الصلاة والسلام رب الرأوديساني حديث القدس كيس التمال جدا ربي أكنا جدا رسول ربي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن خيرا فخير وإن شرا فشر جدا ربي جل جلاله أنا بكا قبرتي كان كونا كائتي بكا قبرتي كان كونان همي لجر يو إني خيري نتنية خيري مسل يو إني همت نيتي همت مسل إسانقها جدا رب akka huccuutitti mana teettee ofitti mattarii yaada dheeressu of jala achi dheeressi tabbalaale gaara keessa ol laale. Namni miilli isaa lafa keessa jiru mataan isaa samii torbanii ol jiru nama muraasa addunyaa tana gubbatti warra daabbumaaf buddeenaan rakkate warra oduumaa fi ganda keessa deemu homa xixiqqoo dalagu kitaaba dubbisuun hin jiru sa'aatii qusachuun hin jiru waa barachuun hin jiru karoora wahii waggaa har'aa akkas ta'uu qaba waggaa kudhanii har'aa akkas ta'uu qaba jedhee lafa kaa'ate tokko hin qabu. Akkuma bubbeen pestaal ariitu kana jiruun isa ariiti. Tokko hin jiru duniyaa tana gubba jiruun deemuu hin danda'u. Lidaalik nama guddaa ta'e hin dandeetta waan feete rabbi irra kaahadhu ka galmaan si gahu isa. Ati asii sababu gaggeessi. Fiixa kasii ba'su haqiiqaan Allahu jalla fi culaahu. Allahu jalla fi culaahu. Salaahuddin Alayyuubi gaaf inni duniyaa irraa deemu uffata isaa hargufan jedha seenaan. Uffata isaa hargufanii awwaara achirraa bahe walitti qabanii bishaan itti naqanii dhoqqee akka bolokkeettaatti hojjetamee lahdii keessatti tiraasii isaa godhan jedhan qiyaamaa ragaa habahuuf Salaahuddin Alayyuubi rahmatullahi alayhi. Lidaalik waan gaarii yaannan bakka gaarii geettu waan hamtuu yaannan bakkuma hamtuu deemta. Iddoon ati har'a jirtu iddoo kaleessa yaadde iddoon bor ati jirtullee iddoo har'a yaaddu waan xiqqoo ofirraan kaahinii carraa jirtu fayyadami nama guddaa tahii du'uu keetuu addunyaan dhaga'uuf dura dhalachuu qabda. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.